duraan keessummoonni dubartoonni keenya uffata aadaa uffatanii manguddoon dhageemu. Saat ini sudah full kan sekarang. Tokko lama sadii. Jaga. Kayaknya itu beda aja makarati. Isin sudah kakak pada apa? Warri duraa sun ni dhageema. Hin dhageemu. Isin callisnaan ni dhageema. Sagalee isin callisa. Waan ta'eef. Shamil. Livi seni livi. Keessummoota keenya galatooma isiniin jechuun barbaada. Duraan dursee dubartoota keenya haadha dhiiraa manguddoon dargaggeessi shamarran daa'imman osoo nafiin sagantaa bareedaa kanarratti karaa miidhagaa kanaan bu'aa bayii dabbaal gaara mootii qabu kana ifanne osoo hin jiin faxaraan alatti ganama subii baatanii irreecha tulluu dabbaal karaa miidhagaa fi hawwataa ta'e kanaan walii wajjin kabajuuf warri asitti argamtan hundinuu baga nagayaan dhuftan anaa dhufu yoo yaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansee uummanni Oromoo uummata seenaa guddaa qabu. Biyya tanarratti aadaa mataasaa, duudhaa mataasaa, seenaa mataasaa uummata qabu. Kana cinatti immoo irreechi akaakuulee uummanni Oromoo iddoo itti yeroo wal yaade itti wal ga'u. Iddoo itti ugguu wal yaade itti wal ga'u. Nageetti gaafatu. Jiruu fi jireenya isaa waatiif isaan nagaya jee haala amata guutuutti ture. Iddoo itti wal gaafatu waan ta'eef irreechi har'aa kunis irreecha malkaa, irreecha tulluu jetteetu uummanni Oromoo waggaatti yeroo lama malkaas dhaqanii tulluu irrattis bahanii sirna galata rabbii isaaniitiif itti galchan keessaa tokko jechuudha. Kanaaf gaarri kun gaara guddaa akka godina keenyaatti dabbaal mootii gaarottan hundaa jedhamee beekamuun cinatti seenaa mataasaa kan qabudha. Uummata afran qallootii fi humbannaaf iddoon tun iddoo seena qabeessaadha. Bakar Waaree yeroo turetti bakka tanatti leenjii hoggansa waraanaa garagaraa uummata naannoo kana jiruuf farda isaa qabatee iddoo itti leenjisuu fi sirna naftanyaa cunqursaa san keessatti aalii isaa walitti qabatee ilaa fi ilaameedhaan bakka ta'aniitti wal mari'atan. Bakka ta'anii akkamitti sirna kana firraa fonqolchuu dandeenya ja'anii marii bal'aatti gaggeessanii fi leenjii waraanaa farda isaanii qabatanii itti gaggeessaniif itti shaakalan waan ta'eef dhaloonni amma jiru barabaraan bakka tanatti dhufee irreecha dabbaal kanarratti karaa miidhagaa ta'ee fi hawwataa ta'e kanaan kabajuu aadaa godhachuu qabu. Dhalootatti aanuufis qeebalchiisuu qabu. Kanaaf hawaasni naannoo kanaa bakki tun bakka seenaa qabeessa taatee fi gootonni keenya wareegamoota adda addaatti kafalaa ture waan ta'eef akka gaaraa qofan laaluu osoo hin ta'in gaarri dabbaal nuuf gaara guddaadha. Mootii gaarotaati. Iccitiiwwan hedduu kan of keessaa qabuu fi bu'aa bayii guddaa kafalanii yeroo ol bahanis miidhagina mataasaa dandee akkaataan inni itti rabbiin isa uume mataasaatu adda jechuu gaara biraarraa. Oloo dila kana namni qeeyra dila kana ba'ee hoggaa dhufe lafa shiiraa bareedduu tana ni argina jee namni yaadu jechuudha. Kunuu bashannana guddaa. Kanaaf akka godina keenyaattis waajjirri aadaa fi turizimii godina keenyaa sirna uummanni keenya qabatee ayyaanota uummataa wajjin kabajan karaa guutuu ta'een karaa itti fufuufsan qabuun dhaloota dhufuuf itti dabarsuu dandeenyuun walii wajjin taanee kabajuu taakka jennee bara dabreerraa waajjirri keenya sitti argamee ayyaana tulluu
irratti kabajamu irreecha tulluu dabbal gaaraa kanarratti walii wajjin qooda fudhachaa jirra. Har'a waggaa lammaffaa asirratti anis isin wajjin argameetiin jira. Iddoowwan hawwata turizimii akka godina keenyaa qabnu keessaa iddoo tokko jechuu bakki tun. Kanaaf qabeenya turizimii kan kunuunfachuun, beeksifachuun, misoomfachuun, karaatti baafachuudhaan nu alatti turistoonni biyya keessaa fi biyya alaa bakka tana dhufee hawaasa naannoo kanaatiif galii akka argamsiisuu fi uummanni kun akka irraa fayyadamu taasisuun duratti hawaasnummaan biyyana jiruu fi dhalataa kurfaa callee ta'e hundinuu aanaa Girawaatii fi Baddannoos dabalatee bakka tana dhufee waan isaa qabeenya qabu beeksifachuu danda'u qaba. Amma dhaloonni ammaan tana qabeenya qabu beeksisuu wajjin wal qabatee teeknooloojiin gurguddatee jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa jira, yuutuuboota garagaraatu jira. Achirratti waa'ee dabbaal kana gootonni keenya hedduu warri akka aadaa maaruun sirbaan waan garagaraatiin beeksisanii jiran. Irra dhaabbannee immoo dabbaal gaaraa kana fakkaatennee beeksisuun gahee keenya jechuudha. Kanaaf dhaloonni maasitti argamtan kun yeroo itti aanu karaa miidhagaa kanaa olitti namni tokkolleen osoo nafne qabeenya isaa kana dhufee kunuunfatee beeksifatee seenaa isaatiis irreecha isaatiis asi kabajaa iddoowwan hawwata turizimiitiis godhaa nu alatti qaamni biraalleen dhufee xiyyeeffannaa olaanaa harkatee bakki kun akka misoomu godhuu keessatti gahee olaanaadha qabda waan ta'eef nuus kanarratti xiyyeeffannaa olaanaa kenninee bara kana ayyaana turizimii akka godina keenyaatti baha Itoophiyaa baha Oromiyaa qabatee keessummoota gurguddoo nama 150 ol akka godina keenyaa kabajuuf deemaa jirru keessa iddoon dabbaal gaaraa kun tokko jechuudha. Kanaaf beeksisuu wajjin wal qabatee dookumantarii irratti hojjechuu wajjin wal qabatee hojii bal'aa eegallee jirra waan ta'eef nu waliin taatanii gaara kana beeksisuu, misoomsuu, seenaa kana ol qabuu, qabeenya keessan magaalaaf dhiyeessitanii gurgurachuun gahee dargaggeessaa fi qaamota asitti argamee fi asitti hirmaatiin irraa waan eegamuuf baga ayyaana kanaan isin gahee baga waliin geenye turtiin keenya turtii gaarii akka ta'u isinii wajjin qooddachaa kanatti aansee sagantaawwan garagaraa dhiichisoota aadaa gara dhiiraatiin gara dubartiitiin ammoo helleewwan garagaraatii fi hawwisoon jirru yookiin dabbaal karaa miidhagaa taheen asitti sagantaawwan bashannanaa garagara qabna. Manguddoowwan keenya immoo argaa dhageetti seenaan naannoo kana jiru maal akka fakkaatus isaanirraa yaadoota garagaraatis ni fudhanna waan ta'eef kana barreessinee ol kaa'uudhaafis gahee olaanaadha qabna. Baga gammaddan baga guyyaa kana geessan ammarraa eegalee ayyaanichi sagantaan ayyaanichaa saaqamuu isaatii fi banamuu isaa maqaa bulchiinsa godina Harargee Bahaatii fi waajjira aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaatiin isin ibsuun barbaada. Ayyaana gaarii. Ammallee qabeenya keenya kana qabeenya hawwata turizimii aanaan keenya aanaaleen gaara mul'ataa qaban kana beeksisuun qabaa dhufee ilaaluun qabaa jettee niyattee kaatee dhuftee waan jirtuuf ammallee mooraaliin itti xiqqaata. Mooraaliin yeroo takkamee tole galatoomaa isiniin jecha sagantaan keenya qophiileen keenya akkuma jalqabe eegallee itti fufa. Amma itti aansee seenaan irreecha dabbaal kan maalummaa dabbaal ibsu itti fufa. Isa kana wajjin wal qabatee seenaa irreecha dabbaal kana kan ibsu anuma mataa kiyya hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa kurfaa calleeti. Asumaan mee uffata akka mooraalii amilee tole galatoomaa isiniin jecha seenaan irreechi dabbaal kun maalirraa kabajamuu eegalee yoom kabajamuu eegalee akkamitti kabajamuu eegalee waan jedhu irratti barreeffama gabaabaa qopheessinee jirra isa isinii dhiyeessina jechuudha. Bara bulchiinsa sirna gadaatti Oromoon jiruu fi jireenya isaa hunda keessatti wal kabajee badiirraa of eegee hariiroo gaariin ofii isaas dabalatee hambaa waliin jiraachaa ture jechuudha. Uummanni Oromoo aadaa boonsaa kan dhaloonni isaa hundi badiirraa of eegee naamusaa fi jaalalaan akka jiraatu godhu qabaachuun isaa durumarraa eegalee abbaa qaroominaa ta'uu isaa mul'isaa jechuudha. Haaluma kanaan
ummanni Oromoo Harargeetis weerartoota alagaatiin osoo hin cabin dura yeroo dheeraadhaaf akkuma namoota naannoo birootti sirna gadaatiin of bulchaa kan turan ta'uu isaati jechuudha. Ragaaleen baay'een ni mirkaneessu. Gosoota Oromoo gara ba'aa socho'anii qubatan keessaa tokko kan ta'e Oromoon Afran Qalloo jaarraa 18ffaa keessa Konfedereeshinii Afran Qalloo jedhamu hundeessuudhaan sirna gadaa mataa isaanii uummatanii ittiin of bulchuu jalqaban. Sirni gadaa ilmaan Afran Qalloo hundeeffatanii ittiin of bulchaa turan kun sirna gadaa Raabaadorii jedhamu ture jechuudha. Teessoon gadaa Raabaadorii Afran Qalloo kunis mooraa Fuguk ta'e yommuu ta'u, korri caffee gadaa Raabaadorii walga'ii isaa waggaa 8 gaggeeffataa ture jechuudha. Hirmaattonni koree caffee gadaa Raabaadorii kunis dhiibbaa tokko malee bilisaan yaada isaanii dabarfachaa kan turan jechuudha. Bilisaan yaada isaanii dabarfachaa kan turedha jechuudha. Kana malees yaa'iin caffee kun gosa hunda walqixxummaan hirmaachisee nageenyaa fi tasgabbii uummataa kabachiisaa kan turedha jechuudha. Kabachiisaa kan turedha. Kana malees sababa bishaan dhugaatii fi lafa margaatii wajjin walitti bu'insa gosa gidduutti yoo uumame furmaata itti kennuun nageenya uummata gidduutti buusaa turuun isaanii kan beekamudha jechuudha. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti ayyaanni galateeffannaa yookaan irreechi iddoo guddaa qaba ture jechuudha. Akkaatuma kanaan Oromootni gaara mul'ataa irreecha tulluu gaara Dabbaal irratti kabajaa turan. Gaarri mul'ataa gaarreewwan ol ka'ina guddaa qaban Oromiyaan qabdu keessaa isa tokkoo fi iddoo hundeeffama qabsoo Oromoo seena qabeessaadha jechuudha. Keessattuu gootni gameessi Umaree Abrahaam galmoo maqaa qabsoo cabsaa bayisaa Oromoof kan gumaache yommuu ta'u, Dabbaal gaarreewwan caaseeffamni isaa walitti hidhata qabu ta'ee qabeenya bosonaa fi bineensota gosa adda addaa hedduun kan badhaadheedha jechuudha. Yommuu ta'u, iddoon teessuma gadaa Raabaadorii Afran Qalloo kan ta'e mooraan Fuguk kan itti argamu gaara kana jalatti jechuudha. Akka manguddoonni himanitti gaarri Dabbaal gaara 7 ta'ee kan qoodamudha jechuudha. Gaarri Dabbaal gaara 7 ta'ee kan qoodamudha jechuudha. Yeroo ta'u gaarreen Dabbaal 7 kunis Dabbaal xiqqaa, Dabbaal guddaa, Dabbaal xirroolee, Dabbaal dhanqoolee, Dabbaal mangeege, Dabbaal arreeloo fi Dabbaal golaa jedhamuun bakka 7tti kan adda ba'anii jechuudha. Kanneen keessaa Dabbaal guddaan inni jedhamu kan akkuma maqaan isaa irraa hubannutti isa guddaa fi iddoo irri keessi isaa dirree ta'e kanaadha jechuudha. Dabbaal guddaan yommuu ta'u, Oromoonni ona gaara mul'ataa jiran baroota hedduudhaaf waggaadhaan ji'a onkololeessaa bultii 17ffaa walitti dhufuudhaan irreecha geggeessaa turanii jechuudha. Irreechi Dabbaal gaara mul'ataa kun irreecha seenaa godina Harargee Bahaa aadaa fi turizimii aanaa Kurfaa Callee maguddoota keenya gaara mul'ataa qayroo fi qarree gaara mul'ataa hundinuu baga nagayaan tulluu Dabbaal gaara mul'ataa irreessa baga nagayaan nu dhuftan. Itti aansee wanni inni ibsuu barbaadu waan tokko ka jiru seenaa bakka tanaa dhaamsa bakka tana jiru isaan kanaan ibsuu barbaada. Kanumaafuu namni keenya waan dhufeef bakka tana maaliif dhufne maali ka jiru hanga kanaan isin ibsuu barbaada. Itti aansee Dabbaal gaara mul'ataa ammaan duraas manguddoon keenya lafa seenaa waan taateef guddoonni keenya bulchoonni Oromiyaa qaamata 500 dura biyya bulchu dhaamsa kaayanii jiran
taatee amata dhibba hagayu manguddoonni keenya lafa tanaa jabeeffatee ilmaan isaaniitti dabarsuudhaaf itti rabbi kadhachaa turan. Ammaan dura alagoonni maaliif asirra dhuftan maal asirraa gootan hoggaa jedhaniin lafatti rabbi kadhannu jechuudhaan hedduu lafa tanaa ilmaanis seenaa lafa tanaa dabarsuudhaaf itti kadhachaa turanii jechuudha. Lafa tana maa dhuftanii yoo ja'an akka waan kan ibsitaniif isin ibsuu barbaanne. Itti aansee lafti tun lafa bakar waaree dhaamee lafa seenaa lafattiin ifi yaadattan jechuudha. Manguddoo as kaa'ee manguddoon toora amata 100 asirra rabbi kadhachaa jirtan ta'uusaa akka beektan. Irreechaaf lafa mijjooytu lafti tun irreecha dabbaal ta'uusaa arra akka beektan isin ibsuu barbaanne. Kanumaafuu bakka tana hoggaa dhuftan maaliif dabbaal baatanii hoggaa ja'an irreecha ta'uusaa qaceeltanii ilmaan keenya beekuu qabdan. Maaliifi dhalti ol guddattu hoggaa gaafatan bar dabbaal baanee galle of akkan jennu. Inni lammaffaa lafti tun alagaa irratti doorsisa adda addaa waan qabduuf jecha namootaan turkirraa dhufan namootaan Oromoon ta'in gaara mul'ataa bahuun haraami hajuu maa baatanii hajee isin kokkofnuu jira. Amma duraas qoradheetiin jira waan taateef adaafi duudhaa keessan firra jabeessuudhaaf warreen akkas jaanis xiqqeeffachuu qaban. Nuti Oromoon har'a bakka meeqa waajjira kan jaan kunoo galma Oromooti lafti waajjira jaan tun muudana jaan muudanni waajjira Oromoo jira ni beektan muudana jechuun harma gadi bakkatti Oromoon itti wal muudduu jechuudha. Bakka muudanni bakkatti Oromoo waajjira dirchii qabdutti wal muuddu. Kanumaafuu isin warri dhageessan heddumminalleen waan waliin dhageenye waan ta'eef hangi dhaga'ee wal barsiisuun keessan ta'a. Kanaafuu wanni inni isinii dhaamu hadaraa aadaa teessan fidela tokko kabaaju baa ta'uusaa beekuun isinirra jira. Arraan tana dabbaal irreecha gaara mul'ataa dabbaal gaara mul'ataa ta'uusaa kaartaa isaa irraa bakka isinee jirraa jechuudha. Maaliifi guyyaan arraa guyyaan 17 kun barana amata irreecha mirkaneessinee itti eebbifamee sagaleen irreechummaan isaa mirkanaa'u ta'uusaa akka beektan jechuun dhaamsa isinii dabarsaa. Galatoomaa horaa bulaa. Hayyo deemina ergaan haftee jirti. Ergaan haftee jirti. Ergaan haftee jirti waan taateef jecha irreechi keenya irreecha nuti gartee amma tuutti kabajaa turre jaalladhu. Amma keessummaan arraan tana nuu dhufte yoo taate malee nuti kan irra lafaadhaa turre. Maal waan taateef jecha irreechi keenya ka tulluu dabbaal aanaa jaheef keessaa qaba. Aanaa jaheef keessaa qaba. Aanaan chaan sadeen gammoojjiitii fi sadeen badhaatiif keessaa qaba. Bootaan seenaadhaa takka illee irraa banamtee hin laalamne. Bootaa seenaadhaa tulluu gaara mul'ata takka illee ammaan dura irraa banamtee hin laalamne. Kanaadha irraa banamtee ilaaloo buute. Kana waan taateef jecha galma seenaadhaa guddaadha bootaan kun. Akkamitti asii nafaa turre? Akkitti asii nafaadhaa turre? Gizeen inni nu dhoowwatus ittiin rabbii kadhachaa turre. Ittiin galata galfachaa turre. Arra irreechi arra 17 kun
gizee birraa keessatti baane abdi aja birraadhaa garree midhaanis nu bilchaatanii shukurii itti galfannu irreechi tulluu dabbaan kana waan taateef jecha fuula duraafis kana daran arraan tanallee akkanatti haala bittinnaa'aadhaan kabajnu fuula duraafis akka kanaan daran dargaggoo teenyaa fi qarreen teenya manguddoon teenya hundinuu irreecha kanarratti mul'annee galata rabbiitti galfannu ta'a. Kana waan taateef jecha barana ittiin baga rabbiin ittiin nu ga'e mootummaa keenya nagaa rabbi nuuf haa godhu biyya teenya nagaa rabbi nuuf haa godhu irreechi keenya irreecha nagaa nuuf haa ta'u nama nagaa nuuf haa godhu daaga nagaa nuuf haa godhu ilmaa intala hundaa'u nagaa nuuf haa godhu gadaan kuuf haa gabbina.